ejensi waan inni nutti hojjete barana mee rabbumaa jettee yaa ejensi ilmoo manaan nabdu farda ilmoo fardaa jechuudhaati warra ejensi Itoophiyaa namtan akkamitti mucaa kana dabarsitanii kennuu dandeessan maatiin rakkate waan godhu dhabe isinis rakkoo maatii argitee dandeema jette akkamitti mucaa daa'ima kana mucaa ammallee armareef guute akkamitti rabbiin sodaattanu mucaa daa'ima shawwaddanii akkuma teetti boolee galchitanii geggeessan mucaan amma guyyaa kudha afur waan nyaattuun qabdu waan dhudhuun qabdu yeroo madaamiin baate itirraa fidhattee waan ta'e waan manni cufaatti taane nyaatti madaamiin dhaqaalatte maal goote maal abbaa keetiif gadi baatee nyaatte jettee mataa si irraa mul'us goote malaataa fuulli siitii mataa si wal fakkaata irraa aadde jechuudha. Lookeeshiniin si jira ijoollee Saawud Arabiyaa nu gargaaruu dandeessan nu gargaaraa mucaa kana yoo nu baasuu dandeessan rakkoo hamaa keessa jirti garaa nama nyaattu. Waa'ee biddeenaa isa beela'etu beeka. Waa'ee bishaanii isa dheebotetu beeka. Waa'ee rakkinaa isa rakkatee argetu beeka. Yooyyaa nagaa kun daganne kam jirtu. Namni viidiyoo kana argitu viidiyoo kana sheer otoo hin godhin adaraa waaqaa, adaraa rabbii, adaraa oromummaa tokkitti waliin qabnu na biran darbina. Mucaan kun Ambasee Naggasee jedhamti. Dhalattuu godina Shawaa Kibba Lixaa Walisoo aanaa Ammayyaati. Amma kan ishiin jiraattu Saawud Arabiyaadha. Akkuma koof akkuma keessan of jijjiiruudhaaf gara biyya Saawud Arabiyaa erga imaltee ganaareef ji'a lama. Mucaan kun garuu dararri ishiin argite nu warra biyya hambaa keessa waggaa dheeraa turreeyyuu hin argine. Oromoo mucaan kun nyaata seera argachaa hin jirtu. Even nyaatumayyuu nyaachaa hin jirtu. Erga nyaata dhiistee torbee lama. Sanuu gaafa jarri manaa bahan hattee nyaatti. Jarri mana jiru taanaan garuu nyaata hin nyaattu. Hin kennaniif. Sanuu immoo hin reebamti. Reebicharrayyuu madaamiin iddoo ishiin dadhabdee raftutti halkan seentee rifeensa ishii irraa haaddee jirti. Milikkitaan immoo kokkee keessarraa murraa jedhaniin milikkitaan itti himani. Mucaan kun yoon tarii toorarraa bade maatii kootti himaa maatiin koo naaf haa boo'an jettee hiriyoota ishiitiif sagalee keessa jirti. Bilbila harkaa fuudhaniiru. Oromoo adaraa waaqa, adaraa rabbii, adaraa waaqa. Mucayyoo kanaaf sagalee ta'a. Mucayyoo kanaaf sagalee ta'a. Viidiyoo kana sheer naa godhaati. Qaama dhimmisaa ilaallatu biraan naaf ga'a. Dhiigatu dhiigaaf dhiiga. Adaraa keessan Oromoo mucaa kana harka du'aati haa buusu. Eeyyeen beela'een beeka. Eeyyee beela'een beeka. Gaafan tokko jedhee biyya ormaa dhufe. Gaafan tokko jedhee mana ormaa seene. Beela'ee jira. Haati ormaa nyaata namaaf fiddu hundaa miti keessa jira. Biyyi ormaa gariin kan akka bineensatitu jira. Keessattuu yeroon ammaa kun baay'ee nama dhiba. Ijoollee nama dhufaa jiran baay'ee rakkachaa jiru. Maarree warroonni beeloftan warroonni dheebottan yoo jiraattan sab jedhaati viidiyoo kana sheer godhaa. Obboleettii keenya kana rakkoo keessaa haa baasnu. Nuti yoo jabaanne rakkoo keessaa baasnee yoo walitti deebine immoo baay'ee nu gammachiisa. Egaa akkuma dhageessanidha. Erga dhuftee reefu biyyarraa baatii lama isheenuu xiqqishuu daa'ima tana. Daa'imti xiqqishuun tuni gola ormaa keessatti jireenyi Itoophiyaa itti ulfaatee jennaan jiruu fooyyeffachuuf biyyaa baate. Maatiin keenyallee biyya Arabaati yoo jedhan waanuma gaarii ta'u. Yeroo ammaa kana kan rakkoo qabu maatii keenyadha. Dhugaan siniin jedha. Daa'imman osoo barumsa hin fixiin barumsa keessa adda kuchisiisaniituma biyya ormaa ergachaa jiru. Biyya ormaa furmaata waan isaanii fidu yookaan iyyummaa waan irraa haqutti fakkaata. Yeroo intalli isaanii biyya ormaa baate eebade intalli bar biizan dhufeefi biyya Arabaa deemte. Dhufeefi intala warra abbaa warqinaa sanii biyya Arabaa biizan dhufeefi bar deemaa jirti jedhanii akka waan
waan wayititti waan mana warqii beeta samaa wayititti deemaa jirtuutitti akkasitti biyya keessatti dubbatama. Garuu gaafa biyyaa dhufne nuti gubaa fi rifaatuu naasuu fi dheebuu waa hedduu arginee kan asitti jaanjufnu nu'uudha. Akka biyya irratti haasofnee dhufnu sanii miti jireenya. Kanaafuu yaa obboloota koo jalqaba irratti daa'imman umuriin isaanii biyya Arabaatiif hin geenye waggaa 20 gadi ta'anii biyya Arabaa hin ergatinaa. Maaliif jennaan aguma fedhes yoo ta'e biyya ormaa baay'ee ulfaata. Yeroo daa'imman hojii madaamii hojjechuu dadhabdu madaamonni maallaqa gurguddaa itti kennanii waan biyyarraa baasanii fi madaamonni mindaa isaan maallaqa isaan biirootti baasan riyaala isaanii gara 12,000 ol fixu iqaamaa hojjechiisuu faana jechuudha. Kanarraa kan hafe gaafa isaan hojii isaanii dadhaban ati maaliif biyyaa baate jedhanii daa'imman kan inni sodaachisu ni doorsisu wantoota garaagaraa irraan ga'u jechuudha. Isarraa kan hafe immoo ejensiin biyya kanaa ta'e biyya Itoophiyaa ta'e biyyarraa nama fidu yeroo ijoolleerra rakkoon ga'u rakkoon kun maalidha rakkoon daa'ima kana maaliif gizee biyyarraa dhufnu wanti irratti farrannu jira tokkoffaa irratti ati maaliif biyyaa baata kan jedhu jira maaliif biyyaa baata jedha inni jalqabaa irratti ati hojiidhaaf biyyaa baata jedha lammaffaan barumsa kan qaabsuudhaaf jedha sadaffaan lolaa fi maaliif biyyaa baata jedhee seerri lafa kaawwamee jira isaan keessa nuti kan irratti farrannu yeroo hundumaa hojii bakka jedhu san dalagaa qofa malee lolamuuf yookaan dhaannamuuf miti madaamiin kamiyyuu yeroo ammaa madaamonni hedduun ijoollee baay'een madaamiin koona dhaante jettee obboleettiin keenya takkallee koomentii ishii na jalatti barreessitee jirti. Isa bichaa miti viidiyoon hedduun gadi bahaa jira. Madaamiin koo qalbiidhaan na sodaachistee na qaluuf taatii na dhaqqabaadha. Madaamiin koo na ajjeesuuf taatii karra shinti beetitti natti cufan kan jedhu jechoonni kun babal'achaa jira. Maaliif eessa jirtu warri biiroo, eessa jirtu warri ejensii, eessa jirtu warri dallaalaa, maali ijoolleen asitti yoo rakkattu madaamonni yoo doorsisan sababni isaan kana doorsisaniif sababni isaan ajjeesuuf ta'an maali jettanii gara qaamni seerri ilaallatutti maaliif hin iyyanne ijoollee kanniin himaaf sagaleen ta'ani biyyarraa fiddanii maallaqa nyaattaniituma ijoollee rakkoo keessatti gattanii gizee deemtanii maal sinitti fakkaata ijoolleen gola ormaa keessatti seerri duraan jalqaba akkan biyyaa ba'etti jechuudha tokko jedhee gizeen tokko dhee biyyaa ba'e seerri akkam sinitti fakkaate. Mana madaamii tokkotti yoo gallee mana madaamii san keessatti nyaata kan nu danda'u madaamiidha. Uffata keenya yuunifoormii jechuudha kan nu danda'u isheedha. Qibaatii keenya akkasumas iddoo hirribaa kanneen madaamitu danda'a jedhameeti kan seerri biyyarraa gaafa baanu. Seerri kun jecha dhaqe madaamii yeroo ammaa uleetti fudhatti hin rukutu kaan godhu hin kabalu ijoollee sodaachisu albeetti fudhataniiti ijoolleen afaan hin beektu milikitaan itti agarsiisu nyaata dhooggatu karratti qollufu gizee barbaadan as taa'e jedhanitti qollufu gizee barbaadan gadi baasaniiti hojii hojjechiifatu. Ishii ijoolleen horiidha moo maalidha? Akka barbaadan kan godhatan mirgaaf dirqamni maaliif eeggamuu hin dandeenye mirgaaf dirqamni ijoollee maaliif hin eeggamne ani kun yoo seera taate hundi keessanuu kanarratti sagalee ta'a obboleewwan keessattu boru dhufuu danda'a obboleewwan keessan as keessatti rakkachuu danda'u gaafa rakkattan kanarra bira darbatan gaafa obboleettiin teessan rakkatte gaafa obboleewwan keessan keessaa nama tokkotti rakkoon seene rakkoon irra argaa jirru kun rakkoo obboleewwan keenyati namni wajjin dhalatee fi nuti biyya tokko jechuun immoo dhiiga tokko waan fedhe haa ta'u afaan fedhe haa dubbatu zeegaa barbaade haa ta'u jechuudha. Itoophiyaa jechuun akka waliigalaatitti namni Itoophiyaa tokko rakkate jechuun ani rakkadhe jechuudha. Namni tokko dhaanname jechuun ani dhaanname jechuudha. Har'a daa'imti xiqqishoontu nyaata dhabde jechuun ani nyaata dhabee agabuun jira jechuudha. Siniif galee kanaafuu yaa obboloota koo sagalee walii ta'a. Rakkachuun dheebochuun dhaannamuun kuni maaliif barbaachisa? Yeroo ammaa kana obboleettiin keenya du'aa fi jireenya keessa jirti. Keessattuu dhaammattee jirti. Yoo nan dhabame du'een jira. Maatiin koo naaf haa boo'anii. Kanaafuu itti naaf himaa jettee sagalee isa dhumaa ergitee jirti. Kanaaf obboleettiin keenya kun osoo hin du'in jiraashii akka baafan hundi keessanuu waamicha atamtamaa akka nu dhaqqabdan jechuudhaan sin affeerree jirra. Adaraa keessan adaraa obbolummaa namni obboleettii dhabe hin jiru. Namni obboleessa dhabe hin jiru. Hundi keessanuu obboloota keessan laalatii adaraa keessan viidiyoo kana sheer godhaa obboleettii teenya tana du'a jalaa haa baraarrannu siniin jedha. Egaa viidiyoo kiyya asumarraan goolabaa turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtu.